barbaadde. Kana nama barbaadde fi dargagge. Moo kiraansi barbaadde. Moo jaamteen inni akka seeqisu barbaadde. Moo dugdaa jittee akka sireena ciisu barbaadde. Warri kana keessaa qabu na jaallata. Yesuus mana kote. Yesuus na baasee. Nagaa namni warri akka dargagge. Kana booda Yesuus ifate nyaattuu ufate dudduun xumuree. Waldaan fayyaara yoo ta'e harka isaa olaa kaasee hanga gaadha haye. Amantuudho mee warri Yesuus taphatan hamma si arrabsaniif amma si amatan gidduutti Waaqayyo si xumureera. Amattuu waa malee namattuu waa eegi. Goomattuu waa malee si goomattu. Waa malee tokkokkaan sitti hin baay'atu. Waa malee rakkinni sitti hin baay'atu. Ergamaan wayii tokko hin dhufa galgala kana. Ergamaan kun akkasii jedhe xumurame. Beekol qabaata kedha isatti nadheeffamte natti immoo ulfaattaani. Filakkake hadheeffamte jeeksirka jira yeroo kanaa booda utudalloonni gajallaatti sinaranii ani fiittee ulfaata. Namni tokko hin jiru waldaa kana kenna namni Yesuus hin jaallatu olambaa hin jedhu olambaa gadi kan si buusu jedhaaman. Mee nama olambaa Malam kau dari lelak nan jadi wanita ini malah lah ini nama lama yang mantan nama tu mantan ia sedua janji macam itu waduh walda mana faduh madan nisu